Arraantana Google gaafii takkaan gaafadhe. Deebisaan inni akka ajaa'iba na godhe. Google akkuma hundi keenya beeknutti gaafiilee addunyaa tanarra jirtu hundaafuu deebisaa kennuuf yaalii godhaa jiran. Google irra uuma feete katabi deebisaa isaan hin dhabdu. Google duubaan gaafii nan gaafadhe. Ta ajaa'iba na godhe deebisaa irraa gaafii tana. Gaafiinis akkana eegalti. Google mee addunyaa tanarraa nama tokko kaan isa daran akka milkaa'u fadhu naaf himin jeen gaafii irra deebi'uudhaaf addunyaa tanarraa nama tokko ani isa daran akka milkaa'u fadhu ani isa daran bakka gaarii takka akkaan ga'u fadhu eenyu mee naaf himin jeetiin Google gaafadhe. Deebisaa Google naaf ajaa'iba na godhe. Deebisaa isaa maali? Abbaa kaja jechuudha. Abbaa keeti. Abbaa kee qofa addunyaa tanarraa ka'ati isa daran akka milkooytu fadhu. Isa daran akka ati bakka gaarii takka geessu fadhu. Isa daran milkiin takka akkasi qannoomtu ka barbaadu yoo jiraate nama keessa addunyaa tanarraa abbaa kee qofa. Abbaa qofaatu ilmuun isaa akka isa caaltu kajeela fadha. Duba meenutis abbaa keenyaaf haqa inni nurraa qabu sirriitti eegaa jirra. Abbaa keenya jaalala gaarii garsiisaa jirraani. Mee guyyaa kana abbaa keenya haa yaadannu. Yaa abbaa galatoomi abbaa kiyya ta'uuf. Thank you galatooma.